share invite sanyii jechuun afaan arabaatiin maal isa sanyii jechuun afaan arabaatiin maal سنين أفان ربا الخزاب من الشيطان الغنتو جاني بررمني خانا أفان ربا دي نكز جام وي بيتنيزل وانت جام أبو جهل جانين أفان رباتين يا ابن جهل جانين زي قال يا أفان رباتين سني يا ابن جهل سنين أفان رباتين نكز وري خين يكون الدو أفان ربا بيغني بيت ورا أفان ربا بيغو خنا فيني ابن جهل يا ابن جهل جانين السني ابن جهل جانين يدوغا جال بغا غمدن نغاوي سن هندينو دي خليسا دران دوفو فينك غمچول لفانا داي عيساتي نو غمدي وي هاي مقوم رغاتي سني مبر مالكو فلدن يا المجحل جنين المجحنم جچو بودرت افان ورمو يوسي ديبي هاي جال سنين رنماتو وانت اسما سوفان ديمو فود اي اسا سوفا يدي ديمو وجيب سخن جنيني ميديا دروفيدن اي مسكين وجي ميديا دروفيدن اكو بكرچ جيون وانت هوچو برانو جولا دوري دربيتك اركتين مفودي فيكاي خوفيا متى ساتون تاني تكفي كان جيتا سيل أكنن جانجال سني وجي لال عمله في بي سي فيني عمله بالذكرنا وزور نونغافتين قلتي بريا سني خين يركني كم تاني ديرو سني وجي إبسخنن أكتة الله ماري أكك قال لي شو تسون كرتيمي وانت مايكروفون أكنت أفانيتي فوفوق أبدم ماس مالي أكتين تاين سيجله أكسيتين تاين سني برانغا فيديو تنشير قراتي مالي بي أما قال لي شتى عرسي وجي نيك كسيت تاوسن بي برت وجي إبسخنن أكسيت يا أوكبدلا أكسيت سيجله أكسيت يسمله أكسيت هركمرتين تي سنين كينيا هنا مالا في بيمبيو بروزو وانونغا فتيني كانوا تيه قالني الباتر جرجرة مجانكم بيت الباتر جرجرة نما قران دكوبني بيتا ميكت إني في كابي سكرة تيه وزيل الباتر جرجرة كانت تاي بي برت كسيتين تان أكسي جدّ شقبت نقصتي شيء دا وتوان تيه أكسي جدّ شقبت زيله so ammasis action akka isa godhachu qabda me pp undala litun computer if drogeis computer kana bar qabsifte tun jirtu computer daamaada isa fakkaachu raafi computer if drogeis computer if drogeiseti akkuma isa kana faraqatan akkana yetti sigale akkas jejjechu qabda male akkana taa'un qabdu sigale nama dalagate qabu boone katta male ati makkana jechu qabda la yalsanyi kas jechu qabda sigale so gib sakhinni tugana full dura video tiyatanarra lalad jechu nuti magafa obenni birrada ine dubbannu san akkana jenna sigale kas jenna male kasittin tetteñu sigale alif nugusticha qomol qabdani yeni mata dasi fajasan so wana kasit hayye amma gara saganta khiyatin sena isin invite share gootaniti qaama dhimmi ilaalu biraan geeysanii jechuu sigale jalsanyi naggasaa kuno akkeessa jirta ay maal kofalta kuno la qabadda jalsanyi naggasaa maqaa isaa kuno tila jalsanyi naggasaa askeessa jira qabadda maal na kofalta so amma gara sagantaa khiyaatiin deema duraan dur suudaan oduu gammachuutiin eegala baga gammanne ilmaan oromoo xiqqaa guddaan hundinuu obboleessa keenya kabajamaan jaaltaayee dandaa hagartee dhugarraan deebine haqarraan deebine abbaan haqaa rabbiin haqaa wajji jira waan ta'eef hidhaadhaan nu baasee jira jechuu gaafa deengadda duraanis waa balleesseen hidhamne nagayuma arra isaan miidiyaan afuufan kana nagaya buufnaa jee akkamin nagaya buusinaan jettaa jeetu magartee nu qaallichi hide
gartee soo saniifu wanni hedduu gartee badiin inni qabu hin jiru jechuudha. Badiin inni qabu yoo jiraate nugusticha gartee namni hundinuu hoggii isa bira dhaqe sagadu qofa sagaduu didu miila nugusaa dhiquu didu heeraa fi seera biyyattiin qabduun hin hoogganama malee sirna nugusaatiin hin hoogganamu je'ee gartee mirga qabu fayyadamee ummata isaatiif sagalee tahuu ummata bakka isa buufateef sagalee tahuu qofa jechuudha. Ummata sagalee tahuun isa sijjeessa jechuudha. Akkuma obboleessa keenya kunoo kara deema maatii isaa fuudhanii hidhanii rakkisu jiranii isa dhabnaan yoonii fi gartee ummata sagalee taate yoo sagalee nugustichaan taane yoo qaallicha kanan faarsine yoo paarkiin faarsine sagalee fuutee hidhamtaa jechuudha. Mana hidhaa seentaa jechuudha. Sagalee taayyee wanni inni godhe ummata bakka na buufatee fi gartee sagalee tahaa jeetuma sagalee tahee jechuudha. Wanni isa hidhe sani eega waggaa tokko deddeebisuu turanii booda manni murtiidhaa laalee haa galatoomanii ijoollee mana murtii keessa dalaydullee lubbuu isaanirra murteessaniiti dhugaa tana mirga wabii eeganiif beekan. Akkanumas ittiin fakkaatin gurbaa lubbuu isaa ministeerticha lubbuu isarra murteessee dhaqee ragaa bahee aangorra aree beekan. Aangorra aree ambaasaadara Waashingtan DC kana godhee jechuudha. Sigalee ijoolleen sunis abbootiin murtii sunis lubbuu isirra murteessiteeti. Wanni feete haa dhuftu jani akkana kunoo sabaa qabsaa'u dhugaaf qabsaa'uun kana galatoomaan jaan abbootii murtii sanillee mirga wabii dhiisi halkan tokkoo badii gartee as keessa isa bulchituu miti mirga jaaniiti gartee akkasi gadhiisanii hoggii gadhiisan wadaltichi guddaan tokko tasfaayee dhaabaa kajaaniin namicha qaallicha nugusticha kana dawwalee jechuudha. Nugusticha dawwalee nugustichi yeroo san biiziidha. Dubra Amaaraati wajji paarkii keessa taphachuu ture. Biiziidha gaa paarkiin tun bakka hedduu ijaarrate. Sigalee paarkii tana keessa taphachuu turan inni dhalaa kana wajji biiziidha. Hoggii silkii tarabbitti gartee kunuusi barbaadan jedhaniitti geessan maali jee hoggii silkii kunoo bartaayyee nu gadhiisanii gaa qiyaamaan nu qabattee jeetti hime. Amma qaallitti namicha tanichi kaayyate sani dawwalee itti iyyuu seene. Ijoolleen jiruu isaanirra murteessitee gadhiisisiiftee bannaate anaa miti kunoo maqaa jallate maarroo irrate maarroo sirree isaa jeetiin qabee taa'uun jira maaliin himanna namichi badiinuun seenu nama heeraa seera caalaa nurra beeku nama ififuu nu barsiisu badiinuun seenu mee maaliin himannaa duuba maaliin hin qabaa jetteen. Ceehaa dhufe garte dhala Amaaraa ko wajji taphatu kana hunda paarkii keessa dhiisee ceehaa kophaa kutee jiran har'a maal ta'e kimbil janamichi janii isaa ceehu kana Amaarri lallaalee duuba har'a janii itti baasanii beekta lallaalaniiti isaa ceehu dhiiroo har'a maal ta'e jaawarii waa poosti godhamu maali janii rifatanii unam Amaarri hin dhageenye irra guddaa hay taayyee danda'awas jan Amaarri bakka boodarra dhaganii niwusi sigalee inni hoggii namni isa iyyisiisu jaawarii beektaa sirriitti ka isa maraaju dawaan PPO jiraate jaawarii fi ijoollee yuunivarsiitii hiriira baasu sana sigalee soo saniifu eega dhufe waan qabuun dhabeeti bakka gaangistara isaa qopheessee jechuun ukkaamsaa jee gaangistara fi wanta godhate kana ukkaamsee kanaan ukkaamsee eega awwaaluu ka'e ilmaan Oromoo xiqqaa guddaan wannin galatoomaa isiniin jeef akka jirutti Jawaar Mohammed irraa eegalee hayyoonni Oromoo xiqqaa guddoo zoon injin Profeesar Isqeel Dr. Milkeessaa hayyoonni Oromoo niin qaba jettu martinuu miidiyaa ala kana jiruu fi addunyaa barreessuudhaan sigalee Human Rights Watch gamtaa Awurooppaati Ameerikaadha kana hunda barreessuudhaan gartee sabaa sablammiin osoon Oromoo qofan ta'in Amaarri keenya hunda dabalate sigalee qabsoon beeki yoo Amaaran qabaanne shaayii shukkaran qabne beekatu sigalee so Amaara gartee namichi kun Amaara ifiifi qabeeti nuti yoo Amaara wajji hayyoonni Oromoo yoo Amaara wajji walii galee biyya takka qabna saba tokko qabna gaafii teenya nu kabaja teessan isiniif kabanya sigalee haa waliin hojjennu
hawaliin gabrummaa firraa buufnu jee yoo namni amaaraa wajji haasa'e kunoo laala amaaraa wajji haasa'an huujeeti ololchiisaa jechuudha. Ifi immoo guyyaa dheeraa amaaraa wajji taphachaa oolaa beeku paarkii tana keessa. Gowwaa barbaadadduun amaaraa fi sabaa sablammii wajji wanni wal dhabaniif hin jirtu kanaafuutu. Mirga keenya nu eegan mirga isaanii eeyinaafi sigale Oromiyaa irratti Oromoon abbaa taanaan Amaarri Oromoo keessa jiru mirga Oromoon qabdu harkatee waliin jiraachuun dirqama jechuudha. Kun gartee adiinis warri keekee jaamu jiran maka gurraacha harkaan feene eega gurraacha harkaan feene deemaa janii bakka biroo kophaa geessanii jechuudha. Akkam nama muuziyeemii taa'utti biyya biroo geessanii jechuudha. Gurraachi eega bilisoomee booda wahuma adiin qabdu wajji qabaachuu jira jechuudha. Oromiyaanis hoggii bilisoomte wahuma Oromoon qabdu Amaarri nu wajji qaba. Tana laal gartee jala mureetumaan sitti hima buleeso. Dhugaa uummataa dubbanne eega jennee dhuguma jirtu lafatti haasofnaa jechuudha. Amaarri gartee chiigoo daansifnu Amaarri chii dhabamsiifnu hin jiru. Kanama qaqqalu jiru kun ergamtuu qaallichaati. Ergamtuu sirnaati. Sigale. Kana Oromoon beeku qabaa jechuudha. Akkasitti Amaarri hundi sabaa sablammiin guutuun jaaltaayeen ajjeesu beeki ajjeesumaaf kaanii beekadhu. Gadhiisuu kan sitti hin fakkaatinati. Sagaleen teessan yoo tokkummaan keessan paawura qabaa tokkummaan keessan faayida qabaa uggii isiniin jennu. Abaa'oo, kaafaa'oo, maarree, miitirqishoo jettanii waliin qoodinaa uggii jennu waan kanatti beeynamti. Tokkummaan sabaa sablammiin guutuun biyyattiidha. Taayyeen gadhiifamuu qaba jennaan gartee haye. Balaan nubbuutee narraa gadhiisaa jejan qaallichi hollatee sigale hollatee narraa gadhiisa osoon hin jaalatilla akkanatti punya qurquritti osoon hin jaalate yoo barbaadde malee hidhaddeebis nam tokko kasi kadhatu hin jiru jechuudha. Sigale ummata Oromootiin galatoomaa jenna malee waa takka wanni isin amma namoota garii faan harka gartee namoo wahii beeka jedhan Abiyyi wajji wal dubbatanii kan maarree wajji wallaahi billaahi Abiyyi wajji wal dubbatee taayee danda'anii du'a malee nama seenaa saffin caanoo miti sigale dhiira ilmoo salaalee sigale ummata murata dhiira dhugaa gadhee garaa fincaanii seete sigale tawgii khabala tokko qofaan manatti ol laqanii khabala tokko qofaan waan fedhan farramsiisan. Never ever gaafachi geessanii sodaachisanii maal jechisiisuuf ichi geessanii nama sodaatu miti. Alhamdulillahi rabbil alamin nagayaan galee mana isaa jira jechuudha. Rabbii gaditti qabsoo isin gootaniin jechuudha. Sigale qabsoo isin gootaniin sagalee isin taatanii sigale sagalee isin taatanii jecha inni gartee jecha inni tiime kana biyya alaatu ta'anii dubbachuun irra guddaan namaani sodaata jechuudha. Innichi taa'eeti gartee itti himee jechuudha. Isa qofaa miti. Hayyoota salaalee guutuu na jala seenaa laalaa nama torba kaniinan wanta godhe. Hayyoota qeensi balaayis namni irra dalaysiisee hiisise Abiyyi. Waan inni hiisiseef nuti sirriitti informeeshina qabna sigale. Waan cherchii keessa seentee ati laaqattu anjisee sittiin amana waan ta'eef abadan si wajjin laaqadhu jee jala diitee jechuudha. Amantiin tiyya kanan nan eeyyamtu akkama sheekotii manzaraa kana faraqataan maal jaa faraqataan asoofa faraqataan ichoofa faraqataan ichoofa sheekotii teenya tan qiyaamatti baasu jira namni qeensi balaa jechuun nama ismaartiidha. Abadan si wajjin laaqadhu jee didee filima irra dalaysiisee hiisi qeensi balaa firii jechuu qabnaa jechuudha. Hunda gartee warroottan hayyoota salaalee kan hidhaanii dheerra taa'u. Hunda isaanii namicha bombina darbee je'ee fi anuma jala gasseen ilaale ati gudii arkita barreesseetiin seenaa lafa kaa'ee jira jechuudha. So ummata kana ummata murataa ummata jabaa ummata gartee harkan kennine ummata wadala namaa ta'ee wadallootii isa jala yaatu sana gartee wadallootii maallaqa miskiinaatiin hoteela jaarrattu tana sigale akkana ummata ta'uu isaaf hin eemaramne ta'uu meekshuur godhannaan hidhaan hidhuu ajjeesuu isaanumaan guutuu buqqisee
jireenya wallaalchisu bakka salaalumaa genocide godhu irratti focus godhee jechuudha. Sababoota hayyoonni salaalee waan ati jettu hin goonu jaaniif jecha. Wanni isaan jaan ammaas mirga isaaniiti. Sigale. So saniifu wanni isin dhaamu jaaltaayyeen bahee jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nagaan bahanii jirani kana booda sigale abbaatu if maraa jeebufni sigale. Ummanni Oromoo iyyee bineensa harkaasi fuudhe qabsoon nam tokko qofan qabdu suuta laallachaa jiraami. Laallachaa malumaan eeggachi bilaal biyya waraabessaa keessa dhaabbattee harreetii yaabbadeena dirmadhaan jettu. Sigale ganda waraabessaa keessa dhayite harreetii yaabbadeena dirmadhaan jettu sigale. Qabsoon toofta barbaaddi. Yeroo gajja'anii jira, yeroo ulja'anii jira, yeroo ciisanii jira, yeroo ceehanii jira, yeroo suuta deemanii jira jechuudha. Sigale qabsoon yeroo barbaaddi jechuudha. So asumaan dhaamsa kiyya jaaltaayyee birallee naagayaadha. So kanaan tataayyee hanganuma eegaan jee amma dhimma bilbiltuu harkaan qabdu kunnaa jechuudha. Ammoo qeensi balaa ifaa sagalee ta'uun irraanfatina. Qeensi balaa ifaa firii qeensi balaa jettanii ilmaan salaalee kan innichi keessa cunqursu jiru. Wallahi billahi qeensi balaa firii jechuu qabdan bar boo amaara bar amma biyya nurraa fudhachuu deeman jaan kana bar ummanni qeensi isaanii bar hattoota gurguddaa warra miliyoona meeqa biyya alaa tana baafatee qabu bar. Sigale. Maallaqa hanga san fuudhuu deema jaa mee Oromoo tan akkatti xiqqeessu laalaa namichuun. Sirna kana sirna Oromooti maarree Oromooti jettan sirna Oromoon keessatti qeensiin Oromoo keessa kabajaan qabne sheeyni Oromoo keessa kabajaan qabne sigale. Sheekoti Oromoo meeqa kun amma hin dubbannu malee sigale Dubaay mana bitattee mee jaaniin ilaala footootti fidanii cal jettee Finfinnee tana tattaa'u jirti kan isin goota keenya jettanii asii suuraa isaa sheer gootan. Ani nama miliyoona 25 wanta bitateen beekasheenummaan isin goota keenya asii jettanii jala yaatan Dubaay kanatti fooqii qabu sigale. So saniifu nama kanaafaa jira nama keenya kana salphiseete afaan qabsiisee tetteessisu jira jechuudha. So saniifu qeensi balaa illee firii qeensi balaa jechuu qabna jechuudha. Qeensi balaayis bahuu qaba. Ijoolleen salaalee ta'e hidhamte tan dhabamsiisee bahuu qabdi. Daadhii galaanfaa dabalatee warra gartee inni beekaa Amaara ajjeesisiise sigale. Amaara ajjeesisiise dhiigni isaanii gumaan isaanii bahuu qaba. Nama tokko qofa hidhanii miskiina kararra deemu qofa hidhanii daabboon gandaa bituu deema namuma daabboo bituu deemu kararra deemu siitu abaluu jeesee abaluu sunuu eenyu jaani bar abaluu sunuu maqaan beeku bar siitu jeesee janiin. Ichi geessaniiti maallaqa kennanii fe'eenaa jeesee janii booda gasidhiif na'uggee dubbiin ummataa qabbanooti. Filima isaan dalagu jiran nuti sirbeena. Tanaafis himu jirraa jechuun filima isaanii. Saniifuu awwanniin isiniin jiru halaal hayyoota ummata fi eeggata jechuudha. Ummata fi eeggata. Amma ummata salaalee osoon Amaara irratti hin bobbaasin dhiifama Amaara jechuun hojjaa. Osoon fannoo irratti hin bobbaasin dura wanni inni godhe wanni ani isiniin jiru ummanni Oromoo wanni beekuu qabu gartee firii qeensi balaa jechuu qabnaa jechuu firii qeensi balaa jechuu qabna taana gartee wanni wal sodaannu wanni gartee irraa if duuba deebinu hin jirtu jechuu waan fedhee dhufa malee. Saniifu tanaasuma dhaabeetiin amma tajaalsanyii kutaa jechuudha. Jaalsanyiin akkuma beekamu galee jira baga galee hamilee Oromoo irrallee deemee jira qabeenya namaa qabeenya diaaspooraa iPhone inni deemuun san gartee itti bite diaaspooraadha uffata inni deemuun san hunda guutuu itti bituu ture diaaspooraadha. Wanniin an gartee ummata diaaspooratti illee dhaamu diaaspooraan wanni godhuu qabu gana if qorachuun dirqamaa jechuudha. Arra kunoo akkuma beekamu kumaan isinii barreesse ijoollee duru nyaata dhorkatanii ijoolleen iyyaa jirti.
namni dhufu kun maali dhufa akkamit dhufa eessa dhufa eenyu dhufa jennee osoon xiinxala keessan galchin akkanumatti hamuunaan fuunee ijoollee teenya olola irratti oofsisu gartee khagaare jiru qunnamne galchisiisu dhaabuun dirqama xiyyaa fi xeetirra jirti jechu amma oduu haarayaan isinii himuu dhufe dhimma kanarratti ummata Oromoo guutuu waboo galte tana isinii nyaachisuu qabaa jedhaniiti dirqama irra gad dabarsuu deemanii jechu nuti duruma sii himna dubbi duruma sii himna waboo galte tana isinii nyaachisuu qabaa isiniitu gartee kana godhuu qabaa jedhaniiti drama qopheessu jiranii jechu dubbi yaa ummata Oromoo rabbuma isinii fedhe waraanni tokko oggii hiikkatee gale silaa gartee waraanni tokko oggii qawwee hiikkatu nyaachisuu qabu gartee addunyaadhaatu irra walii galee gartee isaan kanallee jireenya isaanii haala mijjeessee fi fuuldura isaanillee booda isaanillee namni kun nama jeesee jira ilmoo namaa gudeedee jira waa hunda godhee jira badii godhee jira ijoollee tana ummanni isaan keessa socho'u turan sun takka fuula isaanii beekaa jechu takka fuula isaanii beeka saniifu gartee wanni isaan dalagu jira waan ajaa'ibaati jechu amma kunoo akka gaarii gad dabarsanii jiranii ijoollee isinii nyaachisaa jechaa jira isinii gaba waraana gale silaa ka nyaachisu yuennidha waraana gale silaa ka nyaachisu gartee mootummaa waraana kana galchitee jechu saniifu isinii nyaachisaa jedhanii jiranii jechu ummanni Oromoo gaa rabbii isiniif fedhe fudhadha dirqama keessanii isinii nyaachisaa isinii nyaachicarraa maal qabdan nyaachisuu qabdanii jechu amma kunoo duraan buusii milishaati duraan gartee buusii raayyaa ittisa biyyaati duraan buusii dhaabaati amma kunoo waboo nyaachisuu buusii isinirratti ramadamtee jirti jechu isinirra ramadamtee jirti jechu tanaas isinirra dabalanii tanaa isinirra dabalanii jiran waan ta'eef kana hunda isinii nyaachisuu ta'a jechu itti dhufuu teessan sigale yoom as geenye salphatti jedhamichi sigale so tana hunda wali qabutti guututti wali qabaan maal argisiisa wanni PP'n oofaa jirtu wanni PP'n godhaa jirtu maal argisiisa ayoo kan jettu taate wanni PP'n godhaa jirtu karaa nagayaatiin araara dhugaa saniif araara gartee nagaya Oromiyaa keessa buusuuf qophii miti jechuu argisiisa qophii miti jechuu argisiisa kana jala murtanii beekuu qabdanii jechu amma olola isaan oofuu deeman caffirrattis paarlamarrattis kan paarlamaa kan janaashaan gullittiin wali qabatu sanirrattis sigale kanarratti wanni oofuu deeman warra karaa nagayaatiin gale simachaa jirra warra karaa nagayaatiin gale dhiheessaa jirra kana oofuu deemanii jechu sigale amma ijoollee tana hanga warra mul'atu kana fuudhaniiti gartee aangootti hihiranii hanga kaan akkam godhu yaan kaan gartee rurrufatanii kaan nijjeessanii kaan waraana keessa jaaniiti duubaan dhoysisanii akkasitti geggeessaniiti kuun baqateeti bosona deebi'a warri karaa nagayaatiin gale jechuu OBN dalagaa harkatti gana OBN imma yoo namnummaan 5-6 karara dhaabbate footuma si kaasee waboo galte siin jaajan saniifu PP'n karaa nagayaatiin marihachuu marii dhugaa san marii gartee dhugaa ta'araara buuftu san saniif qophii kan tahin argisiisaa jechuudha.